Hera Digital Skill Subscribe. Okay, hojii kana hojjechuuf jalqabarra maal goona gara app Pixel app ni seenna, link isa description box jala isiniif kaa'eera. So keessa isaa kana fakkaata. Erga keessa seenne booddee gara olii mallattoo ida'u bakka waliin jiru kana tuquudhaan shape kan jedhu kana ni filanna. Shape kan jedhu filannee booddee raadiyeesii kana amma dhumaatti as harkisnaa jechuudha. So erga harkifnee booddee raayitii gochuudhaan guddifanna kana booda. Erga guddifanneen booddee gara moggaatti ni butanna. Kanaan booddee ammas koppii goona. Sarkilii sana koppii goona jechuudha. Gamaaf gamanatti amma loogoo ITV hojjetaa waan ta'eef bifa loogoo fakkaatu sanaani loogoo ITV fakkaatuuni moggaatti butanii sheeppicha akka uumamu goona jechuudha haala kanaan. So erga kana booda ammas koppii goona yookaan immoo gara oliidhaan sheeppii filachuudhaani sheeppii sarkilii ta'e jechuudha. Kalarii kan biraa goonaa jechuudha sagan. Maaliif kalarii kan biraa goonaa haala kanaanii finne jechuudha. So eega finne booddee gara jalaatti dabarsina. Isa gurraacha sana gara jalaatti ni dabarsina jechuudha. Maaliif jalaan akka inni mul'atuuf jechuudha. Erga straight inni booddee straight isaa erga inni booddee gara jalaatti ni dabarsina jechuudha. So erga gara jalaatti dabarsine haala kanaan fakkaachaa jira jechuudha. Kanaan booddee sentarii isaa inni sentarii oolchina. Yaa kanaan booda kan bareedu goona. So kanaan booda ammas sheeppii kan biraa fidachuudhaani yeroo kana immoo sarkilii goone sun taane raadiyeesii naannoo 17 waan akkasirra goone bifa kan ITV fakkaatu sana hojjetaa jira waan ta'eef gara gadii kanaani ni keenya jechuudha. Gara gadii kanaan yaa asiin ni keenya jechuudha. Maaliif bifanni kana fakkaatu jechuudha. Tokkosuuta jennee jechuudha gara gadii kanaani. Haala kanaan ni keenya kanaan booda sentarii goona. Kana booda hunda isaa walitti finnee merjii goona. Utuu merjiin godhin garuu dura maal goona bakka olii sana tuquudhaan sheeppii kan biraa ni filannaa jechuudha. Sheeppii kan biraa ni filanna, sheeppii geengoo filanna. Eegga filannee booda gara olii geessuudhaan xiqqoo akkan boca illiipsii qabaatutti guddifannee hojjenna. Achi harkisnaa jechuudha. Bifa illiipsii akka qabaatutti dalga gara siif garanatti harkifne jechuudha. Gara olii kanaan qoshee mul'ata mazuumii waan ta'eef. Xiqqoo ishee bunnee sirriitti ta'uu qabaa jechuudha. Kana booda xiqqoo ammas sentarii goonaa jechuudha. Sentarii goona. So kanaan goodee gara olii kana tuquudhaan merjii goonaa jechuudha. Wal fakkaatee bifni wal faana socho'uu danda'u walitti hunda isaa jechuudha. Walitti tokko goonaa jechuudha. Namoota xiqqoo zuumiin goona. Kana booda amma wal faana socho'aa jechuudha. Kana booda gara gadii kana dhaquudhaan tokko ta'ee argatee jechuudha. Gara gadii kana dhaquudhaan direesii goonaa jechuudha. Gara gadii kana direesii ni goona yaa. Kanaan booda kana raatii sana hin banna. Inni yoo ofiisaatiin balleessee jechuudha. Adii kan ta'e balleessee gurraacha kan ta'e qofa hambisee amma sheeppii sanuu fakkaachaa jira jechuudha. Kanaan booda ishee gara olii sana irraa balleessina. Waan adii irra buufnee kanaan booda walitti hina. So erga walitti hine booddee ammas bakka gara gadii kanaa irrees irraa goonaa jechuudha yaa. Kanaan booda marmaatti butna. Amma kana fakkaatee jira. So erga kana fakkaatee booda ammas bakka sheeppii dhaquudhaani sheeppii sarkilii ni hojjetannaa jechuudha. Maaliif mataa isheerra kan jiru sana hojjechuudhaaf jechuudha. Sisteema adda addaa fayyadamuu dandeessu kan hojjechuudhaaf. Daa'imman garuu sisteema mataa kootiin fayyadamuu waan hin ta'eef strookii isaa ol kaafnee oppaasitii isaa gadi buusna. So kanaan booddee sarkilii kana fakkaatu uummanne gara olii kanaan bifa kanaan irra ni oolchinaa jechuudha. Kun kaayyoon isaa mataarra kan jiru sana hojjechuudhaafidha. Ammas sheeppii kan biraa daballee sheeppii kana immoo bifa straight bifa ulee fakkaatu ni arge jechuudha. Irra oolchannee saayisii sooliitiin tekinasiin isaa jechuudha. Isa oliitii wal fakkaachuu qaba. So kanaan booddee haala kana erga goone booddee
haala kanaa seenterii erga ishinii booddee yaa walakkee isaatti bubbunna jechuudha. Maaliif seenterii irra yoo oole malee wal caala waan ta'eef. So kanaan booddee gara olii tuquudhaan walitti hinaa jechuudha. Kan walitti hinaa meerjii ishee geengoo fi ishee akka ulee sana qofaa walitti hinaa jechuudha. Adii sanaaf gurraattii geengoo sana walitti hinaa. So kanaan booddee kalarii isaa wal fakkeeffannaa gurraacha goona. Haala kanaan finnee seenterii erga ishinii booddee seenterii oolchina. Maaliif seenterii ooluu qaba waan ta'eef. So kanaan booddee ammas bakka sheeppii tuquudhaan sheeppii geengoo ni fidannaa jechuudha. Kaayyoon keenya maalidha? Ishee olii sana hojjetaa jirra jechuudha. Isa gadi osoo hin taane ishee olii sana. Inni gadi xumurameera. Kana geengoo isaa kan ni guddifannaa. Garanaan irraa kutuu barbaanne waan ta'eef jechuudha. Kan fayyaddu ishee sana duwwaadha waan ta'eef. So kanaan booddee ammas koppii ni goona. Koppii goonee ammas garanaan akkeetta haala kanaan irra ni oolchannaa. Erga oolchannee booda yaa so kanaan booda amma merjii goona walitti dhiinaa jechuudha. Geengoo warra lamaanii ammaa fi geengoo gurraattii warra silaa jalaa merjii goonaa jechuudha. So erga merjii goonee booddee gara gadii kana sirreessu tuquudhaan adii irraa balleessina. Waaw! Haala kana fakkaatuun irraa badeera garuu gara gadii kanatti hafeera. Isa immoo maal goona jala kanaa kiroop kan jedhu barbaanne irra tuqna jechuudha. So kiroop erga goone booddee haala kanaan kirooppii ni goona. So yaa kirooppii erga goone booddee irra washiniira kana booda wal fakkaatee jira jechuudha. So kanaan booddee maal goona bakka olii kana tuquudhaan alas walitti hinaa jechuudha. Alanna isa kana wajjin walitti hidhuu qabna. Bakka kana tuquudhaan walitti ni merjii ni goonaa jechuudha. Waaw! Amma merjii ta'e tokko ta'ee jira. Loogoon ETVs ni hojjetamee jira. So ammayyuu maal tafaa barreeffama tafaa waan ta'eef bakka gara olii sana tuquudhaan tekstii kan jedhu tuqnee asirratti barreeffama ni barreessinaa jechuudha. Barreeffama maal jedhu barreessinaa? Si'a lama walitti aansee tuquudhaan ETV kan jedhu barreessinaa jechuudha. ETV kan jedhu barreessinaa. Jala kanaan foontii barbaadannee foontii macha keessa jiru noormaalii mattaa kanuma qafoorra kan jiru jechuudha. Yaa happichumtu qaba. Noormaalii yoo ta'e gaarii natti fakkaata. Fakkeenyaaf dee kan jedhu neevis kan jiru kanalta kan hin tuqne. So kana bu'aa kana fakkaateen ta'a kuni. Kana irra nan oolchaa jechuudha. Irra oolcheen seenterii irra akka inni ooluun godha. Gara gadii kana tuquudhaan seenterii irra akka inni ooluun godha. Akkamitti seenterii irra oolchiin attanii lafni itti bobba'aa jiru warri isin hin galle viidiyoon gara olitti paartii isaa hojjedhe jira waan ta'eef isa daawwadhaan isin jedha. Isa daawwannaa wanta isin godhuun qabu. So kanaan booddee kalarii isaa jalaa sana diimaa ta'e jijjiiranna. Kana fakkaatee diimaa ta'e argachuudha. Kanaan booddee walitti hina jechuudha. Maaliif barreeffamichaa fi loogocha akka wal faana socho'utti walitti hina. So kanaan booddee balleessinaa jechuudha sagaa. Balleessina mallattoo ijaa tuquudhaan kan biraa barreeffamicha jalatti barreeffamu sana barreessina. Innis jala walitti aansee tuqnee maa'inna afaan Oromoo ETV afaan Oromoo waan ta'eef afaan Oromoo jennee barreessine xiqqoo moggaatti butuudhaan gara gadii kana mallattoo qubee sana sana tunnee gara gadii sana maal filannaa foontii filannaa jechuudha. Foontii ni barbaanna. Kun xiqqoos rakkoon qabuuni foontiyaa foontii kan ni tunna. So kunis baay'ee waan adda isin gaafatu waan ta'eef aappichuma irra kan jiru keessaa tokkuma filannaa. Fakkeenyaaf neef kan jiru nan filadheeni. So haala kanaan barreeffamee jira. Amma gamaal goonaa barreeffamicha keessa wanta barreeffamicha keessa jiru gugguunaa jechuudha. Kana guutuudhaaf maal goonaa bakka gara gadii kanaa tuqnee xiqqoo walitti ni bunna. So kanaan booda bakka olii iddoo sana tuquudhaani so kan bakka olii bakka iddoo sana tuquudhaani sheeppii ni filanna jiru. Sheeppii geengoo ni filanna. So kanaan booda eessa oolchina dhannee Oromoo kan jettu sana gurraachessinaa jechuudha. Maaliif loogoon ETV afaan Oromoo kana fakkaata waan ta'eef xiqqoo zoom hin godha. So irra oolchanna jechuudha. Irra oolchanna. So irra oolchanne ammas Oromoo kan jedhu ammas gargarsiisini gurraachoo qaba haaluma kanaan. So kanaan booda kanuma koppii kan al takkaa tuquudhaani koppii ni godhanna. Koppii erga godhannee booddee ammas achi harkisuudhaani kanas ni gurraachesina jechuudha. Ni gurraachesina jechuudha.
So erga gurraacha isin erga yaa kanaan booddee maal goona walittiin jechuudha. Barreeffama sanaa fi geengoo sana walittiin. Innis maaliif akka inni wal faana socho'uuf jechuudha. Akka inni tokko ta'utti merjii goona. Yaa tokko gooneerra jechuudha. Tokko gochuu qofa osoo hin taane ammas immoo bakka addaati sanarraa wanta gaggalu jira waan ta'eef faayila keessaa bakka ida'uu gara olii jiru sana tuquudhaani nan filadha jechuudha. Maatiriyaal isaa telegiraamii korosiniin kaa liinkiin isaa diskiriiptiin jala boksii jira waan ta'eef soo kanaan booda fakkeenyaaf ani mallattoo odaa filadheera. Erga filadhee booda maalan godha zuum nan godha. Zuum godheen bakka addaati sanarraan kaa jechuudha. Fakkeessaan jira waan ta'eef bakka sanarraan kaa. So ammas koshi umuri asin buta mas bakati tuquudhaani mallattoo giloobii irra gashee jechuudha. Iddoo sana mallattoo giloobii gala waan ta'eef mallattoo giloobii fidadheera. So kanaan booda mallattoo giloobicha isan gashaa dhaqee bakka addaatiin irra gashee jechuudha. Bakka addaatiin irra gashaa. So addaatiin mul'ataa jiru waan ta'eef dirqama nan gurraachessa. Kanaaf gara jala kana deemuun akka harkaan jiru tuqee gurraachaan godha. Gurraacha godheeni irra noosha qoshee akka inni sirnaan walirra oolutti walirra noosha jechuudha. Qos jaaleera waan ta'eef qoshee asiin butaa yaa. Kanaa boodee meerjiin walitti ni hidhaa jechuudha ammasii. Maaliif barreeffama sanaaf odaa giloobii sana tokko godhee walitti dhiyaa wal faana socho'u amma kana boodee jechuudha. So kanaan boodee mammoo waanan godhaa bakka olii sana bakka iddoo sana tokkodhaan sheeppiin filadha. Maaliif ETV afaan Oromoo kan barreeffamu jala isaatti wanti ta'e ni argama waan ta'eef isaan hojjedha akka boordireetti wanta irratti barreeffamu. So amma barreeffamichaatti harkisaa asii olis nan butaa. So kana boodee xiqqoo ishee 6-7 waan akkasiirraan kaa baadheessisa. Kalarii isaa immoo gurraacha ifaa wayiin filadha. So qoshee qoshee nan butame strookii isaa sana diimaan godha waan ta'eef boordarii isaa sana kanaan booda raayitii godheera. So kanaan booddee barreeffama jalatti hin dabarsa jechuudha. Yaa barreeffamni irra oole amma sun immoo jala oolee jira jechuudha. Kanaaf immoo maalan godha merjii godheen barreeffamichaa walitti wal faana socho'u jechuudha. So ani xiqqeessaa sila san dhoosa sana nan mul'ifadha jechuudha. ETV kan jedhu sila loogicha nan mul'isa. Waaw haala kanaan erga mul'isee booddee baagiraawundi dugda isaa duuba walitti ni hidha jechuudha. Durse walitti ni hidha. Walitti erga ni hidhee booddee wal faana socho'u jechuudha. So kanaan booddee jala kana deemuudhaani baagiraawundi isaa adii nan godha. Waaw kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata. So kanaan booddee seevii nan godha jechuudha. Lakkisatti butiin waaw seeviin godheera. Seevii godheera waaw kana fakkaata jechuudha. So akkasiin baay'ee irraa barattan abdii guddaan qaba. Waan isin gallee koomentii jalatti gaafii barbaadan na gaafachuu dandeessu. Viidiyoo kana haga dhumaatti waan daawwattaniif galatoomaa isin jedha. Kanaaf immoo yaadota nu jajjabeessan yaadota na cimsanii saanduqa yaadaa jalatti barreessuun dagatinaa isin jedha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan tura.